Ragaaleen sobaa nageenya naannoo mirkaneessuu irratti akkasuma ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuu irratti gahee guddaa qabu. Keessumattuu kenniinsa tajaajila haqaa fooyyessuudhaaf jechuudha. Ragaaleen sobaa naannootti raawwataman kenna tajaajila haqaa irratti danqaa olaanoo ta'u. Kanarratti gara godina Shawaa Kaabaa imallee waan qopheeffanne qabna. Kana malee ammoo tajaajilli poolisii hawaasaa anatu si eega atis na eegi jedhuun waggoota kurnan keessatti erga jalqabee bu'aalee qabatamaa agarsiisaa jira bulchiinsota magaalota Oromiyaa garaagaraa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti. Nageenya keenyas hin daganne kabajamtoota daawwattoota keenya. Nageenya keenya kabajaa iddoo jirtan maratti sinaa qaqqabu. Kun sagantaa poolisii OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Ammarraa kaafnee sagantaalee lamaan wal duraa duubaan jalqabarra isiniif kaasuuf yaalee fi oduulee godinaalee irraa nu qaqqaban kan isin biraan geenyu ta'a. Jalqaba irratti ammoo oduuleen godinaalee irraa nu qaqqabaniif Bilisee Bayyanaa kan isin biraan geessu ta'e. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. Waajjirri qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa leenjii hubannoo uumuu ogeeyyii haqaaf kennee jira. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun akkaataa tatamsa'ina HIV/AIDS ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattootaaf leenjii hubannoo uumuu magaalaa Adaamaatti kenne. Amma oduu bal'inaan ani Bilisee Bayyanaati. Waajjirri qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa leenjii hubannoo cimsuu ogeeyyii manichaaf kenneera. Ayyaantuu Lammii dabalata qabdi. Leenjiin kenname kunis namni kamiyyuu tajaajila haqaa qulqulluu fi si'ataa ta'e akka argatuu fi maalummaa sirna haqaa irratti hubannoo uumuuf yaadamee akka ta'e sadarkaa itti aanaa biirootti hoogganaan waajjira qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa Koomishinara itti aanaa Abbabaa Laggasaa himaniiru. Qaamoleen haqaa jennu kun abbaa alangaa poolisii, mana murtii, koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa, mana sirreessaa keessatti dabalatee kan hammatee jiru yoo ta'u, manneen hojii kun ergama mataa isaanii qabu. Ergama isaanii kana duwwaa utuu hin ta'in immoo kaayyoo waliinii qabu. Kaayyoo waliinii olaantummaa seeraa mirkanaa'ee haqni argame nageenyi dimokiraasiin guddinni keessatti gaheen isaan qaban karaa kamiiniyyuu akka ba'an taasisuudha. Kenna tajaajila qaamolee haqaa akka fooyya'u manneen hojii baay'ee utuu waliin gatin karaa guddina teekinooloojiinis ta'ee ga'umsa humna namaatiin ol gituu danda'aniin kenniinsa tajaajilaa fooyyessanii dandeettiin humna raawwachiisummaa isaanii sirna ijaaruu jechaadha. Sirna haqaa walgitu uummanni keenya itti quufuu danda'u ijaaruu. Naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuun amantaa uummanni mootummaa irraa qabu cimsuuf qajeeltowwan fooyya'insa sirna haqaa lafa qabachuun hojiirra ooluu akka qabu leenjii kenname kanarratti bal'inaan ka'eera. Manneen hojii mootummaa hunda keessatti tajaajilli kennamuu iftoomina akka qabaatuu fi loogii irraa bilisa ta'uuf fooyya'insa sirna haqaa irratti godhame lafa qabachuu qabas jedhan obbo Magarsaa Addunyaa biiroo abbaa alangaa waliigalaatti qindeessaa garee ijaarsa dandeettii fi koomishinar itti aanaa Abbabaa Laggasaa. Tajaajila haqaa kan kennamu manni hojii hundinuu gahee mataa isaanii haa qabaatan malee galma waloo qabu. Galmi waloo isaaniis inni guddaan sirna haqaa cimaa ijaaruudhaan amantaa kenni tajaajila kennamu keessatti hawaasni tajaajila haqaa sirrii ta'e akka argatu tajaajila hawaasni argatu kunis qulqulluu si'ataa fi dhaqqabamaa karaa ta'een akka argatu gochuudha. Deemee dhumarrattis olaantummaa seeraa mirgi lammiilee naannoo keessatti akka kabajamuu fi olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u hojjechuudha waan ta'eef kun immoo qaama tokko qofaan galman ga'u. Kanaaf akka gurmaa'insa mana hojiitiif mootummaan gurmaa'insa adda addaa hundeessu malee wanti poolisiin hojjetu, wanti abbaan alangaa hojjetu, wanti mana murtii hojjetu, wanti caffeen hojjetu naannee tajaajila hawaasni haqa irratti qabu akka argatu gochuu waan ta'eef waliin qindoomuun hirmaachisummaa hawaasaa qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Damee sirna haqaa jennu kun lammii kamiyyuu kan laallatu, mana hojii kamiyyuu kan laallatu, hirmaannaa hundaa kan laallatu, hubannoo bal'aa dhimma diinagdee, dhimma hawaasummaa, dhimma seeraa, dhimma bulchiisaa waa hunda kan of keessaa qabu waan ta'eef lammiin kamiyyuu kanaaf tumsuu qaba.
olaantummaa seeraa gaafa jedhamu humni bakka argachuu hin qabu, irreen bakka argachuu hin qabu. Humni gaafa seeraa ol ta'e dhumni isaa miidhagus dhumallee hin qabu. Eenyu bu'aa akka argatu hin beeku waan ta'eef kaayyoo dhumti seeraa namni olamanii karaa kamiiniyyuu hojii guyyaa guyyaa isaa akka amanu waan ta'eef lammii kamiyyuu qaama mootummaa mana hojii dhaabbatee oduu hin ta'in lammii kamiyyuu dhimma laallatu ta'uu nu hubatamuu qaba. Maalummaa sirna haqaa fi duudhaalee sirna haqaa irratti hubannoo gahaa arganneerraa jedhan hirmaattonni leenjichaa. Leenjii kanarraa hubannoon irratti kennamaa jirurraa fayyadamummaa uummataa eebuu uummanni akka irratti qabu mirkaneessuudhaaf inni qabu guddaa waan ta'eef hubannoo gahaa leenjii gahaa argameera jechuun ni danda'ama. Qaamoleen gaditti hoogganan godina irratti aanaa irratti hoogganan kanarra dhaabbatanii wanta gaarii tokko fedhii uummanni nama itti jiru hanqina rakkoo karaa sirna haqaatiin mul'atu komii karaa kanaatiin jiru hiikuudhaaf tattaaffii guddaa onnee uumaa kan jedhuuni. Biiroon maallaqaa fi misooma dinagdee Oromiyaa akkaataa qabiinsa qabeenyaa fi itti fayyadama isaa irratti qooda fudhattoota qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatiif leenjii hubannoo cimsuu kenne. Ahmed Garaaddaa dabalata qaba. Leenjii kanarratti itti gaafatamtoonni kutaa bulchiinsa qabeenyaa qajeelcha bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee kan hirmaatan yoo ta'u akkaataa itti fayyadama qabeenyaa qabiinsaa fi dhabamsiisa qabeenya mootummaa irratti leenjii hubannoo cimsuu magaalaa Bishooftuutti kennameera. Marii kanarratti hanqinni mana kuusaa, muuxannoo dhabuu ogeeyyii, teekinooloojiin deeggaramuu dhabuun faanti qisaasama qabeenya mootummaaf sababa akka ta'e ka'eera. Teekinooloojiin deeggaramuu dhabuu fi kunuunsa barbaachisaa gochuu dhabuunis qisaasama qabeenyaaf ka'umsa jedhame. Inni guddaan kan irratti xiyyeeffate qabeenyi mootummaa amma jiru kun adda ba'ee beekamuu. Kana dura xiyyeeffannoon qabeenya mootummaa irratti godhamaa ture baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef amma garuu qabeenyi mootummaa bitamee galu maallaqa waan ta'eef akka maallaqaatti ilaalamaan turre duraan. Amma garuu qabeenya guddaadha kan bitamee galu. Qabeenya guddaa bitamee galu kana akka maallaqaatti lakkaa'amuu qaba, ilaalamuu qaba, madaalamuu qaba. Biiroo maallaqaa fi misooma dinagdee Oromiyaatti ogeessi dursaa garee bittaa obbo Tuujoo Naggasaa biiroolee mootummaa adda addaa keessatti qabeenyaaf xiyyeeffannaa kennuu dhabuu fi caasaan humna namaa jirus hanqina qabaachuu isaatiin qisaasamni qabeenya mootummaa irra ga'aa jira jedhan. Qabeenyi baajata biyya kanaa keessaa parsentii guddaan bittaarra oola. Wanti bitamu sun immoo qabeenya naanna'ee kanaaf wanti bitamu sun immoo seeraan kunuunsamuu qaba. Kunuunsi barbaachisaa ta'e hin taasifamneef. Kanaaf amma sun parsentii guddaa yeroo jennu parsentii 60 fi 70 ta'a. Kanaaf wanti bitamu sun immoo waggaa waggaadhaan hin bitamaa garuu haalli karaa qusataa ta'een bitamuu isaa irratti wajjinis wal qabatee qabeenyi lafatti tuulamee jiru sun istoorikee tuulamee jiru sun amma ogeessa ogummaa qabuun ogeessa iddoo sana madaaluun illee akka hojjetamutti caasaan illee bifa haaraadhaan irra deebi'ee qoratamee sirreeffamee hojiin qabeenyaa sun sirriitti akkaataa mootummaan barbaaduu fi dinagdummaa mootummaa mirkaneessuu danda'uun leenjiin bifa garaagaraatiin kennamee hojiin sun gara ammayyaatti illee akka dhufu. Qisaasama qabeenya mootummaa amma jiru hambisuuf seerotaa fi dambii itti fayyadama qabeenya mootummaa hordofuun hojii irra oolchuun barbaachisaa ta'us himu obbo Tuujoon. Raawwisaa yeroo yeroodhaan gamaggamuu qaba, xiinxaluu qaba. Garaagarummaa jiruu fi amma jiruu fi dura jiru xiinxalee adda baasee bu'aasaa safaree gamaggamee gabaasaa dhiyeessuu qaba. Qisaasa inni gara sanaan dhufu biyya kana rakkoo guddaa keessa galcha. Dhabamsiifamuu qaba qabeenyi tuulamee jiru kun maloota dhabamsiisa qabeenyaa jiran ji'aatu jira. Ji'aan sana keessa akkaataa mana hojii sana wajjin deemuutiin akkaataa koreen dhabamsiisa qabeenyaa iddoo sana jiru sana wajjin adda baasee manneen hojii mootummaa birootiif kennuun barbaachisaa yoo ta'e dabarsee kennuu qaba. Carataadhaan yookiin haraajiidhaan baasee dabarsuu qaba yoo ta'e adda baasee qulqulleessee ragaasaa guutuu wajjin adda baasee dhabamsiisuu qaba. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaas akkaataa qajeelfamni ajajuun raawwachuu akka danda'uuf humna namaa gahumsaa deemuun akka barbaachisu himameera. Qisaasa'ama qabeenyaa wal qabatee hirmaattonni gaafilee garaagaraa kaasaniiru. Gaafilee mana keessaa ka'aniif deebii kan kennan qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatti daayiriktarri bulchiinsaa fi qabeenyaa Koomaandar Dastaa Mokonnonii fi itti gaafatamaan damee bulchiinsaa fi loojistikii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komishinara Gargaaraa Muhammad Ahimadi. Mootummaan akkuma birrii irratti xiyyeeffannoo kennu qabeenya mootummaa irrattis xiyyeeffannoo
socho'u kan hin sochoone dhumataa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa waan jirruuf sana guuttachuun gahee keenyaa jechuudha. Caasaarra ni jira barreessaa nama tokko gochuudha. Check in the balance. Ani nan galchee inni kun immoo baasisaa hojjetaa jechuudha. Wal dubbisaa jechuudhaan baalaansiisaa. Kanan taane taanaan namni tokko waa lama hojjechuun itti gaafatamummaadhaa fi nama saaxilaan. Kanaan deemamuu qaba. Kana immoo namni nu olii hin jiru mana kana qabeenya kana sirreessuudhaaf. Yeroo binnu waan bu'aan qabne binnaa'oo ta'e keessa sana qulqullummaan hin jiru yoo ta'e dubbiin achirraa ka'a jechuudha. Qisaasamuun achirraa jalqaba. Waan kwaalitii qabu, waan qulqullina qabu yoo bitame qabiinsa irratti yoo rakkoo ta'e illee xinnoo dandamachuu danda'a. Yookaan waan taane bittaarraa kaasee seera isaa eeguu yoo baanne qulqullina isaa waan qulqulluu bituu yoo baanne oduu ittiin fayyadame kisaaraa lammataa jechuudha. Isaas kan jiru immoo erga galee booda akkamitti amma istoorii waa wal qabatu waan isin kaastan kun hanqinni iddoo hunda jira hooggansi xiyyeeffannoo akka itti kennu talaallee gadi buusinaa ofii kennaa suuraan sirraa qabuun sirreessinaa. Haala itti fayyadama qabiinsa qabeenyaa fi qisaasama irrattis qajeelchi muummee poolisii Oromiyaas xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uunis himameera. Miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi tajaajila poolisii hawaasaa magaalichaa nageenya naannoo isaanii mirkaneessuun gama danda'amu irratti mari'ataniiru. Gabaasaa Warqinash Galmeechaaf Maammar Kadir. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti miseensonni poolisii fi tajaajilli poolisii hawaasaa magaalichaa nageenya amansiisaa fi tuufinsa qabu fiduun gama danda'amu irratti mari'ataniiru. Qindoomina hawaasaa fi caasaalee nageenyaatiin haalli nageenyaa magaalittii gaarii ta'uu dubbatu. Diviijiniin tajaajila poolisii hawaasaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komaandar Diinoo Imaam. Hirmaattonni marichaa tokko tokkos hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti ciminoota jiran itti fufsiisuun hanqinaalee mul'atan immoo furuuf ni hojjennaa jechuun maricha irratti kaasaniiru. Daareektarri itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komaandar Taarikuu Dhaabaa qajeelfama hojii gara fuula duraa kallattii kaa'uun nageenya magaalittii waaraa taasisuuf qindoominni hawaasaa fi caasaalee nageenyaa murteessaadha jedhaniiru. Halkanii guyyaa ergama biraa qabnu ergama nageenya magaalaa kanaa mirkaneessuudha. Uummanni magaalaa kanaa nagaan bahee nagaan galuu akka danda'u farreen nageenyaa magaalaa kana keessatti kallattii kamiin illee ergama isaanii mirkaneeffachuu akka hin dandeenyeef walii wajjin kallattii ittiin deemuu dandeenyu. Haaluma wal fakkaatuun qaamoleen nageenyaa godina Harargee Bahaa haala nageenya naannoo isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Gabaasaa Tolosaa Gashuuf Girmaa Magarsaa. Qaamoleen nageenyaa godina Harargee Bahaa haala nageenya godinichaa akkaataa mirkaneessuun danda'amu irratti daarikteerota waajjira poolisii aanaalee godinichaa fi magaalotaa, itti gaafatamtoota waajjiraalee milishootaa aanaalee fi magaalotaa akkasumas qaamolee hooggansa godinichaa waliin akkaataa nageenya naannawichaa mirkaneessuun danda'amuu fi kenna tajaajila hawaasaa saffisiisuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Marii kanarrattis qaamoleen nageenyaa tajaajila hawaasni isaan irraa barbaadu miira itti gaafatamummaa fi haqa qabeessa ta'een hojjechuu akka qaban hirmaattonni marichaa eeranii keessattuu nageenya tiraafikaa, ejensii geejjibaa fi tajaajila haqaa waliin wal qabatee rakkoolee qorattoota poolisii biratti mul'atu fala waaraa akka barbaadu marii kanarratti kaasanii turani. Uummanni tajaajila itti kennu kun keenya lammii keenya jennee akkasitti ilaallee fuulatti duudhamne rakkoo isaan dhiyeessan karaa sirriitti hiikuu fi waan hin hiikamin hiikuu danda'u nurra jiraatu. Dhimma tajaajila uummataati. Tajaajila hojii ol qabatu. Seektaroota xiyyeeffannaa barbaadan keessaafuu hojiin gaarii yoo jiraates nama hojjetu biratti hanqiroonni fi qaawwanni jira. Inni kun xiyyeeffannaa dhimma barbaadu. Gaafileen nu biratti yoo deebine qaamolee nageenyaa, poolisii biratti, milisaa biratti, raawwattoota nageenyaattis ta'e akka waliigala jiruu fi koomiin uummanni qabuu fi waan akka fooyyeffannu uummanni nurraa barbaadu. Asirrattis xiinxalee taa'ee jira. Dhimmoonni kun dhimma nu laallatu waan ta'eef sirreeffachuunis nurra jira jennee qabachuu murteessa taa'ee. Tajaajila uummataaf akkana kenninee jirra hagana furree jirra jedhamu sun kun fudhataman qabu. Qabatama uummanni deebii nu kennu qabu. Uummanni tajaajila waajjira poolisii dhayinee tajaajila gaarii argannee jirra jennee jedhamee deebii nu kennu qaba malee kan ofii keenyaan daataa qabannee erginu sun fudhataman qabu. Kan beekuu qabu.
Abbaa dhimmaa dhiisee mana barshoo keessa ka'uu ooluu jira. Qabatamaa jechuudha. Haalli nageenya godinichaa yeroo ammaa fooyyee qabaatus qaamoleen nageenya biyyattii booressuuf aanaalee godinichaa tokko tokko keessa socho'uudhaan amantaaf sabaan hawaasa naannawichaa walitti buusuuf socho'an waan jiraniif ammallee dhimmi kun xiyyeeffannoo addaan irratti hojjetamuu akka qabus qaamoleen nageenyaa kunneen akeekaniiru. Kana malees hojiilee nageenyaa hojjetamaa ture keessatti darbee rakkooleen qindoominaa fi naamusaa jiraachuunis hanqinaalee gama kana keessatti ibsamaa turedha. Xiyyeeffannaan diinni asiin roga bahaa kanaan Al-Shabaabii wajjin wal qabatee dhiyaates haa ta'u karaa lixaatiin shanii wajjin wal qabatee dhiyaates haa ta'u dhimmoonni godina keenyaaf xiyyeeffannoo barbaadu kan dhabee dhiyaate nuus ni ilaallata xiinxallee taa'ee sun sanii olitti yoo ta'e malee sanii gadi wanni ta'u hin jiru jennee halkanii guyyaa karoorfannee irratti hojjechuu nurra jiraata jeeti kan hin fudhatu. Bakka nageenyaa fi siyaasaa qindoomina hin qabnetti hojiin nageenya amansiisaa itti fufinsa qabu hawaasni sodaa iddoo nageenyaa tokko malee irraa fayyadamaa ta'uu dhufuu hin danda'u. Waan ta'eef sirriitti walirra qabsaawanii hanqina jiru sirreeffachaa deemuun barbaachisaadha. Waan dalayittis lafaa ol fudhadhu dalay qaama siyaasaa wajjin qindaa'uun hojii milkaa'inaa qolfiin guddaan keenya ture isa kana qindoomina. Akka godinichaatti hojiilee nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa sadarkaan jiraniin hojjetamaa jiru ammallee kana caala itti fufuun sodaaf yaaddoo hawaasni naannawichaa dhimma nageenyaa irratti qabu furamee fi namni kamuu nagaan bahee galuun hojii misoomaa isaa irratti akka bobba'uuf hojjetamuu akka qabus akeekaniiru. Ajjechaan bal'inaan torbaanuma kana walaalte nama 20 oliitti. Torbaanuma kana. Yakka ajjechaatiin immoo baatii tana guyyaa 45 olaal toora nama 30 maltu mancuba rakkoodha jechuudha. Hojii yakka ittisu dalagaan dhaabbatee jira. Namni gabbuus dalaguma takka malee deemee dhufa rakkoodha. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisa. Inni biroo kasirri ilaaluu qabdan balaa konkolaataatti hojii wal qabatee girmaan kaasee jira. Namni balaan aanaa san keessa ga'ee nama isaa Itoophiyaa keessa ka jiru yoo qabee seeraaf hin dhiyeessine faayidaan qabu rakkoodha jechuudha. Isumaan dhiise jechuudha. Faayidaadhaan dhiise jechuudha. Kun ta'uu qabu. Sirraa'uu qaba. Hoggansi sirraa'uu qaba. Tajaajila kennuu qabna jedhamee tajaajilli kennamuu qaba. Yeroodhaan nama tajaajilanii gaggeessuu qaba. Malee ammallee iddoon xiyyeeffannaatti kennamuu qabu. Karoorri beeraa akkaataa karoora saniitiin namni galee karooratti baafatee adeemsi kun kana hojjechuu qaba. Adeemsi kun furmaata kana kennuu qaba jedhee kaayee kallattii kaayee hoggansi sirriitti hogganuu qaba. Akka duraanitti deemamuu hin danda'amu. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun akkaataa tatamsa'ina HIV/AIDS ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattootaaf leenjii hubannoo uumuu magaalaa Adaamaatti kenne. Bal'ina oduu kanaaf Faayisaa Xiiqii. Leenjii hubannoo uumuuf kenname kana irratti qondaaltonni qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa godinaalee fi magaalota hirmaataniiru. Kaayyoon leenjii kanaas miseensonni poolisii HIV/AIDSiif akka hin saaxilamne hubannoo uumuu fi kanneen vaayirasni HIV/AIDS dhiiga isaanii keessa jiru deeggaruuf yaadameeti jedhu. Daayirektarri tajaajila fayyaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Lammaa Lindii. Kaayyoon marii kanaas egaa akkuma waliigalaa akkuma beekamu tokkoffaa dhukkuba ittisa HIV/AIDS miseensa akkaataatti dhukkuba kana ofirraa ittisu akkaataatti maatii isaa dhukkuba kanarraa ittisu hubannoo qabsiisudha jechuudha. Kanaaf leenjii kana ogeessonni godinaalee asirratti dhufan miseensota godinaalee jiran maatii miseensaa akkasuma hawaasa naannoo jiru sanaaf illee hubannoo HIV irratti hubannoo bifa isaan itti qabsiisanii dhukkuba kana ittisuu danda'u ofirraa ittisuu danda'an hubannoo kennuudha. Daa'ima waggaa 17 gadi ta'anii haatiif yookiin abbaan kan duraa du'an miseensa poolisii ta'atee baay'ee jireenya gadaanaa jiraatee nama gargaaru kan hin qabne akkasuma maatii miseensa ta'anii namoota jiruu gadaanaa ta'anii namoota gargaaran kan hin qabne gargaarsa bifa ittiin godhamuudhaaf yaadu jechuudha. Tatamsa'ina vaayirasii HIV/AIDS ittisuuf hojii yeroo garaagaraa hojjetameen tatamsa'inni dhukkuba HIV/AIDS kan waggoottan 10 darbee fi amma jidduu garaagarummaan akka jiru himu. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti ogeessi HIV/AIDS obbo Yeneenee Buzunaa. HIV/AIDS amma akka waliigalaatti jiru waggoota dheeraa hojii adda addaa hojjetameen gad bu'aa deemaa jira.
lakkoofsi agarsiisullee almost waggoota 10 duraan jiruuf amma wal bira laallu garaagarummaa guddaa qaba HIV AIDSiin garbaa deemaa jira. Kun immoo akka waliigalaatti ilaallu dagannaan akka uumamni sodaa guddaa jira. Biiroon fayyaa sochii guddaa hojjetaa akka jiru sektoroota adda addaa wajjin illaa ta'uu qaamota adda addaa waliin hojjetaa akka jiru. Dhibeen kun akka waliin kaane sodaan guddaa waan jiruuf dagannaan HIV AIDSiin badeera jedhamee dagannaan akka uumamneef sochii adda addaa godhaa hojii adda addaa hojjetaa jira. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa qaamolee HIV AIDSiif saaxilamoo ta'an irrattis xiyyeeffannoon hojjetaa jira jedhan obbo Yineeneen. Akka biiroo fayyaatti almost qaamolee saaxilaman jedhamee HIV AIDS irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Isaanillee dubartoota maanbunaan jiranii, hidhamtoota mansirreessaa keessa akka jiran, namoota qoricha sammuu qabsiisan keessumattuu yeroo ammaa kan marfeen kan fayyadaman babal'ataa jira. Dubartoota hojjetoota iddoo adda addaatti kan hojjetan hotspot area irratti kan hojjetan akkasumas gaa'ela isaanii kan gargaara ba'an kan irraan du'anii fi kan fakkaatan irratti hojiin HIV AIDS bal'inaan yeroo kana sochii eegalamee hojjetamaa jira jechuudha. Dagannaa dhukkuba HIV AIDS waliin wal qabatee jiru hambisuufis leenjiin akkanaa barbaachisaa ta'uu dubbatu. Daayirikteerri tajaajila fayyaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Lammaa Lindii. Haala yeroo kana faana wal qabatee dhukkuba HIV AIDS irratti hubannoon kennamu yeroo ammaa kana bal'inaan akka irratti yoo jiraachuu baatellee dhukkuba COVID 19 kana wal qabatee xiyyeeffannoo kan irratti kennamaa jiru hubannoon kennamaa jirus namnis xiyyeeffannoo attention isaas kan irratti hidhamee jiru dhukkuba kana irratti dhukkubni kun immoo hubannoo yoo kennan yoo hubannoo yeroodhaan miseensa kana dadammaqsitee yookiin hubannoo kennitee fi waan tokko dhukkuba kanarraa ittisuun hin goone dhukkubni kun yeroo kana balaa guddaa geessaa jira tatamsa'aa jira. Kanaaf kana dhaabuudhaaf bakka jirutti dhaabne miseensa keenya dhukkuba kanarraa maatii isaas hambisuudhaaf hubannoon kun barbaachisummaa waan qabuuf jechuudha kan kennamuu danda'e. Miseensonni poolisii leenjicha irratti hirmaatanii dubbisnes tatamsa'ina dhukkuba HIV AIDS xiqqeessuuf kutannoo inni hojjennaa jedhaniiru. Biiroo fayyaa wajjin wal ta'uudhaan barumsa an argadhee sana cimsinee akka hubannoo argatan fi warra saaxilamuu ta'an immoo akka isaan qoratanii fi qoratamanii fi warri immoo dhiiga isaanii keessaa argame immoo sakattaa'umsaarra ka'ee argame akka isaan qoricha jalqaban taasisuudhaaf barumsa amma baradhee irraa kan argadhe ta'uusaa. HIV'n COVID caalaa maatii isaa baraaruuf miseensi poolisii hubatee deemuu akka qabu warrumti qaban sunu of ifa baasanii ani HIV'n qaba garuu ijoolleen gajjallaa jiran xixiqqoon kun of eeggadha ani kanaanaan dogongora akkanaa keessa seenee jedhee ifa of baasee hubannoo kennuu hin barbaadu kan jedhuun qaba. Nuusas baaneetoo miseensa godinarra jiranis ta'ee miseensa bakka akka ogummaatitti nuti dhufaniif barumsa gahaa kennuuf kan qophoofne ittiin qopheesse ta'uu isaati. Dhibeen kun parsantii ammamirra jira maal godhuu qabna akkamitti miseensa tajaajiluu qabna kan jedhu kanas baay'ee barumsa gaarii irraa argannee jirra kan jedhu qaba. Xumura leenjichaa irrattis miseensota vaayirasiin HIV AIDS dhiiga isaanii keessatti argamuuf qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa birrii deeggaraniiru. Egaan daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee osoon xumuriin oduu ijoon si yaadachiisa. Waajjirri qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa leenjii hubannoo uumuu ogeeyyii haqaaf kennee jira. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun akkaataa tatamsa'ina HIV AIDS ittisuun danda'amu irratti qooda fudhattootaaf leenjii hubannoo uumuu magaalaa Adaamaatti kenne. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee xumureerraa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Godina Shawaa Kaabaatti ragaalee sobaa hir'isuudhaaf hawaasa